Fardi ko bangatu, ma ko bagate, ide garbunachu, luga manyade. Ashama harka fuune daawwattoota keenya hangafoota oduu har'aaf qabanneen sinitti hima an oduu waliin Kadir Nageessooti. Jilli Gadaa Karrayyuu achi buuteen isaa dhabamee ture humnoota mootummaa butamanii mooraa poolisii addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamutti fi namni tokko reebichi hamaan irratti raawwatameen ajjeefamuu abbootiin Gadaa beeksisan. Haleellaa diroonii xiyyaaraa waraanni mootummaa magaalaa Kibba Tigraay Alammaxaa keessatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 28 yoo ajjeefaman hedduun isaanii immoo madaa'uun gabaafame. Manni murtii olaanaa federaalawaa dhimma ajjeechaa shamarree Haymaanot Badhaadhaa irratti murtii adabbii kennuuf beellama qabachuu ministeerri haqaa beeksise. Manni maree mirgoota namoomaa UN sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu walgayii addaa jimaata kaleessaa Jenevatti taa'een waamicha dhiyeesse. Gamtaan Awurooppaa Raashiyaa akeekkachiise. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an Raashiyaan gonkuma akka Yuukireen hin weerarre yeroodhumaaf akeekkachiisuu walgaan. Kunneen hangafoota oduuti. Bal'ina oduu kana oduu keenya idilee galgalaa keessatti isin biraan geenya.